Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota koo Dr. Obsaan jedhama. Egaa ka hardhas viidiyoo isin barsiisa jedheen yaade qabadheen isiniif dhiyaadheen jira. Sagantaa kiyya kan hardhaa irratti dhiira kijibaa akkamitti beekuu dandeessu kan jedhu kan ilaallu ta'a. Amalootni kunniin qorannoodhaan kan argamanidha. Kanaaf dhiira isin kijibaa jiru yookaan dhiira kijibaa akkamitti akka beekuu dandeessan salphaatti akkamitti akka isin beekuu dandeessan kan ilaallu ta'a. Chaanaala kiyyaaf haaraa yoo taatan subscribe like gochuun hamma dhumaatti yoo nu wajji turtan barnoota irraa argattu. Gaaffii kamuu kan qabaatan yoo ta'e komentii irra naaf kaayuu ni dandeessu. Gaaffii keessaniif deebii gahaa qabadheen kan isiniif dhiyaadhu ta'a hamma dhumaatti nu wajji tura. Inni duraa dhiira kijibaa fi yookaan jaalleen kee akkasi kijibaa jiru wanti ati itti beekuu dandeessu gaaffii ati gaafattuuf ibsa dheeraa siif kenna. Kana jechuun maali? Ati galgala eessa turte jettee isa gaafachuu dandeessa. Yeroo ati kana jettuun galgala bar achiin deemee achiin bu'ee gamasiin goree mana itiyyee askaalachiitiin achiin bu'ee yeroo gamas deemu saayibban kiyya argee achiin bu'ee yeroo taa'utti namichi tokko natti bu'ee waan akkasii nama haasa'u yookaan nama ibsa dheeraa siif kennu. Gaaffii ati gaafatte ifaa fi gaaffii tokko galgala eessa turte gaaffii ati gaafatte kana namni dhugaa haasa'u as ture siin jedhee gabaabumatti deebisa. Bakki inni jiru sun ifaadha. Bakka inni jiru sun bakka rakkoo hin qabnee fi bakka homaatu jibbisiisne yoo ta'e ifamatti siif hima. Har'a eessa turte yoo jetteen har'a mana barumsaatiin ture, har'a bakka hojiitiin ture, har'a bakka akkasiitan ture jedhee siif hima. Garuu namni kijibu ibsa dheeressaa achiin deemee achiin bu'ee achiin koree siin jedhu baay'isa. Yeroo kana godhutti namni tokko akkasi kijibaa jiruu fi jaalleen kee akkasi kijibaa jiru salphumatti beekuu ni dandeessa. Inni lammaffaan immoo waan hin liqinfamne siif hima. Yeroo isa wajjin haasoytu yeroo waa isa gaafattu yookaan osuma wajji haasoytanuu wanni inni dubbatu guutuun kan si hin liqinfamne yoo ta'e namni kun akkasi kijibaa jiru beekuu ni dandeessa. Haasoyni inni haasoyu guutuun ibsi inni siif kennu guutuun akkaataan inni guggodhatu guutuun keessoon kee kan hin fudhannee fi wanta ifa siif hin taane guutuu kan haasawu yoo ta'e namni kun akkasii kijibaa jiru beekuu ni dandeessa. Sadaffaan jaalleen kee akkasii kijibaa jiru akkamitti beekuu dandeessa kan jedhu yeroo ilaallu ija keessa si hin ilaalu. Kana jechuun maali? Ati reefuu kan sii dawwal eenyu? Mucattiin reefuu siif dawwalti sun eenyu jettee yeroo ati gaafattuunitti garas laalaa, gamas laalaa, girgiddaa laalaa, gara TV laalaa. TV'n sun maal jedhaa jira? Gamas laalaa. Wanti sun kufe ija keessa siin ilaalu, mataa maraa gara samii ilaalaa. Barra mi'attiin sun barra akkanumaan saayibatiyya nama akkasiiti. Bakka hojiitti wal beenaa barre. Ija keessa si ilaaluu hin barbaadu, ijuma kee sodaata. Mataa maraa gara biraa ilaalaa yookaan silkii tuttuqaa yookaan TV ilaalaa. Akkanuma waan ati jettuun san dhagaa hin jirre siin jedha, gisee dhibba siin jedha. Namni akkas siin jedhu jaalleen kee yeroo akkas godhatutti akka inni si kijibaa jiru guutumaan guututti beekuu fi hubatuu ni dandeessa. Ija keessa si ilaalaa, ati ija keessa isa ilaalaa, isaa wajji haasawaa jirta. Inni garuu ija kee hin laalu. Yeroo kanatti akka inni si kijibaa jiru beekuu ni dandeessa. Afraffaan jaalleen kee akkasi kijibaa jiru akka itti beekuu dandeessu yeroo ati waa isa gaafattu hin dallana yookaan hin aara. Kana jechuun maali? Reefuu eenyu wajji turte jettee yoo isa gaafattutti maal jechuu barbaadde? Maaliif gaaffiin akkana? Gaaffii akkana maaliif na gaafatte? Akkami akkana na gaafatta? Akkamitti akkana na yaadda? Maal jechuu gaaffiin akkana jedhee sitti iyyaa loluu yaada. Gaaffii ati gaafattuun san suuta salphatti siif hin deebisu. Lolaa fi fuula sitti guuruudhaan dallanuudhaan gaaffii san dhodhoysee darbuu barbaada. Dhiira akkasiisan akka inni si kijibaa jiru salphumatti beekuu ni dandeessa. Gaaffii ati gaafatte gaaffii salphaa fi gaaffii ifa ta'uu danda'a.
Yeroo kanatti garuu gaaffii ati gaafattu hundaaf kan loluu fi kan isa aarsu yoo ta'e dhiirri kun isa duubaan rakkoon akka jiru beekuu ni dandeessa. Kanaaf dhiirri tokko amala akkasii kan si garsiisu yoo ta'e akka inni si kijibaa jiru salphumatti hubatuu fi of eeguun baay'ee barbaachisaadha. Shanaffaan dhiirri akkas kijibaa jiru wanti ati itti beekuu dandeessu gaaffii kee irra deebi'uun kaasaa. Kana jechuun maali? Galgala eenyu wajji turte yoo ati jettuun galgala eenyu wajji turte galgala ammaa eebaluu wajjiin ture jedhee si deebisa. Silkii kee bar manatti gattee baate maaliif maattu akkasii si jarjarse yoo ati jettuun silkii kee gattee baate silkii kiyyammaa bar akkasii jedhee gaaffii kee irra deddeebi'uudhaan. Kana jechuun maali? Gaaffii kee yeroo irra deebi'utti jidduu sanitti sammuun namaa hangam takka akka ulfaattuu taatee fi uumama rabbii keessaa sammuun namaa sammuu waan ajaa'ibaa fi waan nama dinqisiisu akka ta'e wanti isin itti beekuu dandeessan daqiiqama sakandima san keessatti deebii qopheeffata. Wanni inni irra deebi'uuf deebii qopheeffatuu fi galgala eessa turte yoo jettuun rifatee ta'uu danda'a. Akkamitti beekte jedhee sammuu keessatti rifata. Yeroo kanatti galgala eessa turte yeroo ati jettuun galgala eessa turte jedheetumaan sakandii san keessatti deebii qopheeffata. Galgala bar bakka akkasii wanti akkasii uumamee akkasitti eebar. Duuba maaliif naaf hin dawwaliin? Maaliif naaf hin dawwaliin? Wanti ani siif hin dawwaliiniif bar akkasii jedhee siif hima. Namni akkasitti gaaffii ati gaafattu irra deddeebi'ee jaalleen kee kasiif himu yoo ta'e akka inni si kijibuuf qophaawaa jiru beekuu ni dandeessa. Jahaffaan dhiira si kijibuu akkamitti beekuu dandeessa kan jedhu yeroo ilaallu oduu jijjiiraa. Yeroo ati waa gaafattuun gaaffii san deebisuu dinnaa oduu jijjiiraa. Ati kalee mucattiin sun si wajjin turtee miti? Eebaluun si wajjin turtee miti jettee ati gaafattuun yeruma san kaleessa bar abbeeraan kiyya achiin bu'ee kaleessa bar saahibban kiyya makiinaan tokko achitti kufee maal ta'ee sin jedha. Bar wanni asi gaafadhe mucattiin sun kalee si wajjin jirtii miti? Kalee maal dalagaa turtan? Maal godhaa turtan jettee ati yoo si gaafattutti ammallee deebi'ee TV'n sun maal ta'ee akkas godhata eebalu siin jedha. Ammas gaaffii kee itti fuftaatis. Maaliif akkas taate kalee jettee gaafattaan? Mucaan booyaa jira mee dafi waan akkasii dhiirri akkas godhatu akka inni si kijibaa jiruu fi oduu dhiirri tokko oduu yeroon kan jijjiiru gaaffii keetiif deebii kan si hin kennin yoo ta'e dhiirri sun akka si kijibaa jiru salphaatti beekuu ni dandeessu. Akka itti bohaaraa jirtan abdiin qabaa. Kana malees jaalleen kee waan ati gaafattu yeroo san kan si hin deebisnee fi akkasuma oduu yeroon waan ati gaafattu guutuu waanuma biraatti kan jijjiiru yoo ta'e ati wanti ati gaafattu waan biraati inni jidduu sanitti waan biraa garaan na dhukkube siin jedha. Ati kalee naayit kalee bisanii maal daleedaa yoo ati jettuun bar qorri tokko kalee na dhahee galgala san qorri achiin bu'ee siin jedha. Dhiirri akkas kijibaa jiru salphumatti beekuuf ni dandeessu. Inni torbaffaan dhiirri tokko akkasi kijibaa jiru wanti ati itti beekuu dandeessu walloltanii ta'uu danda'a yookaan wanti jajjabni isin wallolchisiisuu danda'u isin gidduutti uumamee jiraatuu danda'a. Yeroo kanatti hin dafqaa isa dafqisiisaa akkasuma immoo afaan isaa hin goggogaa. Yeroo kanatti dhiirri kun akkasi kijibaa jiruu fi baay'ee akka inni rakkataa jiru akka inni ciqqataa jiru gaaffii ati gaafattu saniin hedduu akka jeeqamee fi gaaffii saniif deebii gahaa akka inni hin qabne beekuu ni dandeessa. Dhiirri tokko yeroo si kijibaa jirutti baay'ee dafqaa baay'ee cinqataa afaan isaa hin gogaa. Bishaan isa yoo jiraate yeroodhaan bishaan san unataa. Yeroo kanatti akka inni si kijibaa jiruu fi kijiba isaan dhoofatuuf akka inni baay'ee rakkataa jiru beekuu ni dandeessa. Kanaaf salphumatti dhiira si kijibu amaloota kanneeniin beekuu ni dandeessu. Saddeettaffaan dhiirri tokko akka inni si kijibaa jiru yookaan akka inni si sobaa jiru wanti ati itti beekuu dandeessu ceekuu isaa yookaan ceekuu gateettii afaan Oromoo bal'aadha. Waan hedduu jedhama. Kanaaf ceekuu isaa sossoosaa yookaan iskittaa ja'ansan godha.
Kana jechuun maali? Yeroo ati isaan haasoftutti na jaalattaa jettee ati isa gaafatuu dandeessa. Yeroo kanatti ceekuu isaa kana olii gad rarraasaa gamas gamana godhataa. Akka nama leenca ajjeesetti ceekuu kana gamasii gamana daddarbaa si jaaladha akkamitti sin jaalanne maaliif ani ati oneef duraaf si yaadaa miti jaalletiyyaa fi haadha manaatiyya kuni beekamaadha miti kanaan shakkita jedha. Ceekuu isaa kana sossoosaa gamasii gamana gugudhataa kan haaso yoo ta'e kan foffoolatu yoo ta'e salphumatti foffoolatu jechuu ni dandeenya. Kan foffoolu yoo ta'e dhiirri sun akka si kijibaa jiruu fi akka kijibaaf qophaawaa jiru beekuu ni dandeessu. Dhiirri tokko badii balleessee akka inni si dho'isaa jiru yookaan akka inni si kijibaa jiru wanti itti beekuu dandeessu. Inni saglaffaan badii san sirratti maxxansaa. Wanta tokko yeroo ati gaafattutti galgala inni hojii turte yeroo ati jettuun fakkeenyaaf galgala inni hojii turte yoo ati jettee isa gaafattu maal jechuu gaafiin akkana ati na shakkita umrii guutuu ati na shakkita ati na hin amantu jaalalli keenya kanuma wal amantiin nu jidduu hin jiru maali gaafiin akkana wantiin ati naaf kennitu kanuma jedhee suma badii kana sirratti maxxansuuf yaala. Gaaffii san si deebisuu dinna wanta kana simarratti maxxansuu yaala. Kanaaf dhiirri tokko badii ufii balleesse sirratti maxxansuu fi akka ati balleessite si amansiisuuf yaalu dhiira si kijibaa jiruu fi baay'ee sitti taphataa jiru akka ta'e beekuu ni dandeessa. 10ffaan dhiira si kijibaa jiru amalli ati itti beekuu dandeessu yeroo hundaa hin dhukkubsata. Kana jechuun maali? Yeroo ati isaa wajji wal dhabdutti yookaan yeroo ati isaaf gaaffii qabaattutti isa dhukkuba. Wanti kun yeroo takka yeroo lama ta'uu ni danda'a. Garuu yeroo 10-20 umrii kee guutuu ati isa wajjin yeroo jiraatutti gaaffii kan isaaf qabaatu yoo ta'e yookaan badii wayii balleessee kan jiraatu yoo ta'e yeroo hundaa yeroo mana galutti dhukkubsatee mana gala. Yeroo ati isa wajjin haasawaa barbaaddutti inni mataa isaa dhukkubee jira. Yeroo ati gaaffii garagaraa isa gaafattutti qorri isa dhahee jira. Kanaaf dhiirri tokko irra deddeebiidhaan yeroo itti haasawaa barbaaddutti yookaan badii wayii balleessee mana garaagaraatitti yookaan shamarree biraa wajjin bakka ati hin feenetti argamee guyyaa bakka wayiitti isa argitee fagoorraa inni si argee galgala yeroo mana galu dhukkubsatee kan si bira galu yoo ta'e dhiirri sun akka si kijibaa jiruu fi akka si shawwadaa jiru beekuu ni dandeessa. Eegaa kabajamtootaa fi daawwattoota koo sagantaa koo kan har'aa asirratti xumureen jira. Akka itti bohaartanii fi barnoota irraa argattan abdiin qabaa. Gaaffii kan qabaattan ta'e gaaffii kamuu na gaafachuu ni dandeessu. Gaaffii keessaniif deebii gahaa ka'ee qabadheen kan dhiyaadhu ta'a. Chaanaalii kiyyaaf haarawaa yoo taatan subscribe like gochuun hamma dhumaatti waan hojjeturtaniif galatoomaa jecha fayyaa argadhaa fayyaan dhabinaa.